dhaggeeffadhaa. Waa'ee jara tokko kanaan dura akkuma si'a baay'ee isinitti hime. Ammas bu'aan isinitti hima. Isaan fannoo Kiristoositti diina ta'anii jiraatu. Warri fannoo Kiristoositti diina ta'an kuni fannoo morma keerraa kutuu barbaadu obboleessa ko. Fannichi immoo humna Waaqayyootu irra jira. Humni Waaqayyoo immoo kan kufe kaasa. Humni Waaqayyoo kan cabe dhidhiiba. Humni Waaqayyoo kan kuffate fayyisa. Humni Waaqayyoo immoo diinaaf seexanatti abidda. Filiiphisiyoos boqonnaa 3:18 garuu akkas jedha. Waa'ee jara tokko kanaan dura akkuma si'a baay'ee isinitti hime. Ammas bu'aan isinitti hima. Isaan fannoo Kiristoositti diina ta'anii jiraatu. Lakkoofsa 19 gubbaarratti humni isaanii badiisa. Warri kam? Warri diina fannoo ta'an kun. Humni isaanii badiisa. Garaan isaanii waaqa isaaniiti. Argitanii? Baay'een diina fannoo ta'an kun waaqni isaanii garaa isaaniiti. Uffanni isaanii ulfina isaaniiti. Salphina akka ulfinaatti lakkaawwatudha. Filiiphisiyoos boqonnaa 3:19. Yaada garaa isaanii waan lafarraatti dhu'edha. Waan lafarraatti dhaame argisaniittu diinonni fannoo kuni, diinonni Kiristoos kun, diinni fannoo Yesuus Kiristoos kun waan biyya lafaa warra barbaadanidha. Nu waan biyya lafaa miti, waan isa biyya samiirraa joorra. Filiiphisiyoos boqonnaa 3:18 gubbaarratti warra diina fannoo ta'an kan nutti hima. Lakkoofsa 19 irratti immoo isaaniin humni isaanii maal akka ta'e, humni isaanii badiisa, garaan isaanii waaqa isaaniiti, uffanni isaanii ulfina isaaniiti, salphina immoo ulfinaatti lakkaatu. Yaada garaa isaaniis waan lafarraatti dhufe. Waaqayyoon kanarraa nu haa bara. Isaan kun egaa warri diina fannoo ta'an kun fannoo Kiristoosiin akkati mormarraa kuttuudhamu. Fannoo Kiristoosiin akkati ofirraa kuttuuf Kiristoosiin kan lallaban fakkaatanii kan dhufan jiru. Kiristoosiin kan hin lallabnes fakkaatanii shaayidaa si qabachiisuudhaaf waan dubbatan baay'een jiru. Waa'ee isaan kanaa garuu nun dursine beekuutu nurra jiraata. Isaan kun diina fannoo warri ta'an kun, warri fannoo morma isaanii irratti hin baanne kun diina fannoo Kiristoosiin waan ta'aniif isaanii wajjin tokkummaa qabaachuu hin qabu. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 6:14 warra hin amanne wajjin hin firoominedha. Warra namanne wajjin hin firoomin. Amma yeroo ilaallu sa'aatii kanatti namni baay'een gaa'ila amantaa faallaatiin fannoo isaa kan ofirraa kutaa jiru. Nama tokko gaafa gaafattan maaliif akkas goota? Maaliif tawaahidootti duddagattaa? Maaliif kirrii morma keerraa kuttaa? Maaliif haadha Waaqayyoo ganta, ergamoota Waaqayyoo maaliif ganta gaafa isin jettanu nan deeffadha jedhanii kan deeman jiru. Inni kan isaa dhaqu ani immoo kan koon dhaqa kan jedhanis jiru. Laabboleettii koo, laabboleessaa koo, atoo kan kee dhaqxaa, innoo kan sadaqaa, mucaan keessan immoo isa dhaqalaa. Kana dursanii nama yaadu dhibeen. Inni kaan immoo nan deeffadha jedhee kan yaadu jira. Hin deebuu yoo ta'e tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7:16 ati yaa intala nana abbaa manaa kee gara amantaa keetti akka deebistu maaliin beektaa? Akkuma tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7:16 gubbaarratti atis namicha nana haadha manaa kee gara amantaa keetti akka deebistu maaliin beektaa? Jaran abbaa manaan caalu Waaqayyo an keenya abbaa haadha manaan caalu har'a waan muraasaaf faayidaa xixiqqoodhaaf morma keenya irraa kirrii kan kun gaafa dhufaatii Kiristoos maal deebisnu? Gaafa sana warri har'a isa gananii imimmaan isaanii lolaa galaanaa ta'e gaafa dhangala'u, ilkaanni isaanii gaafa wal ciniin, qulqulloonni gaafa faarfatan kan isaa imimmaan isaa lolaa galaanaa ta'e gaafa dhangala'u, jireenya sana abdiidhaan eeguudhaaf kottaa irra deebinu isa oolchuu danda'utti. Torban kana namoota baay'ee isaanii ilaalaan jira. Baay'een isaanii shaayidaa qabatanii kirrii isaanii morma isaanii irraa kukkutaa kan jiran baay'een arga. Jarana shaayidaa jechuun maal jechuudha laa? Warroon shaayidaa qabachuudhaaf jarjaran kun hiika isaa baraniiru laa? Isaani achis kiristaanota kan arrabsan suratu 47:4 gubbaarratti kiristaanni kaafiraa jedhu. Kaafira kana immoo morma isaarraa kutaayee. Amantaan keenya morma namaa kutuu miti, nama ajjeesin jedha abboommii kurnan keessa. Seerri biyya lafaas kan deeggaru, wangeellis kan deeggaru,
namni namummaa isaatiinis wanti inni yaadu namni walii isaa akka ajjeesu miti, namni walii isaa akka baraaru malee. Suuratuun 47 lakkoofsa 44 gadhu kiristaana morma isaa akka irraa kuutanii jechi. Namni illee kana godhu akka eebbifamu. Amma shaayidaa qabachuu jechuun maal jechuudha laa? Namni tokko gaafa amantii musliimaa fudhatu waan lamaaf bitama. Tokkicha hallaaf bitama, lammaffammoo Muhammadiif bitama. Musliima gaafa namni tokko ta'u waan lamaaf bitama. Namni kan akka beekuun barbaada. Inni tokko hallaadhaaf bitama, inni tokko Muhammadiif bitama. Islaama ta'uudhaaf jalqaba shahaadaa qabachuun dirqama. Islaama jechuun immoo maal jechuudha? Isa kana beekuun nurraa barbaachisa. Islaama jechuun kan bitame jechuudha. Islaama jechuun kan bitame jechuudha. Islaama ta'uudhaaf immoo jalqaba namni tokko shahaadaa qabachuu dirqama isaa. Gaafa shahaadaa galanii waadaa quba tokko kaasanii galu. Namoonni yoo isin wajjin haasoftanii lakkin wallaa malee Muhammadiin miti kan bullu jedhanii kan bitamnuuf jedhanii kan dubbatan jiru. Akkanii haa dubbisan. Al-Bukhari 54-56 kitaaba inni barreesse referaansii isaa. Hadis 85 US 5C irraa dhaqanii haa dubbisan. Volume 7 book 65 isaa. Akka maaliitti haasa'u isinitti fakkaata? Suuraa 4 gubbaarratti Muhammadiif yoo ajajamte Allaaf ajajamta jedhama. Muhammadiif ajajamuu fi Allaaf ajajamuu tokkotti lakkaa'u. Mee waan tokkon si gaafadha. Efesoon 4 lakkoofsa 5 Waaqayyoon tokko amantiin tokko cuuphaan tokko jedha. Amantiin amantaan biyya lafarra jiru kun eessaa yaa'eela? Gaafa Kiristoos biyya lafarra ture. Amantaan kun maal fakkaata laata? Kiristinnaan Kiristoosiin jalqabe haa ta'u malee isa fuula dura Waaqayyoon amanatanii bara seera laphee irraa bara Addaamii bara abboota irraa darbii darbuu dhufeen Waaqayyoon amanataa ture namni. Haa ta'u garuu Kiristoos dhalatee gaafa guyyaa 8ffaa gara mana qulqullummaa deemeedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 16 kaastanii haga 35tti gaafa dubbistan. Durbee Maariyaam Iyesuus Kiristoosin baattee gaafa guyyaa 8ffaa gara mana qulqullummaa geessite. Simi'oon achitti immoo hirkaa fuudhee mucaa sana hammatee fayyisuu kee ija kootiin argeera. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 31 jireenya kanatti na hiike. Fayyisuu kee ija kootiin argeera. Gaafa guyyaa meeqaffaa? Barri bakka lamatti qoodama. Dhaloota Kiristoos duraaf dhaloota Kiristoos booda. Kiristoos dhalatee barra lakkaa'amu lammaffaa kanarra Kiristoos dhalatee gaafa guyyaa 8ffaa yaadanittu reefu guyyaan 8 lakkaa'ama Kiristoos dhalatee barri har'a garuu gaafa haasofnu Kiristoos dhalatee waggaa 2000 keessa jira. Kiristoos dhalatee gaafa sana gaafa guyyaa 8ffaa Maariyaam Iyesuusin baattee gara mana qulqullummaa dhatte. Manni qulqullummaa isheen baattee dhatte kun eessa? Masgiidaayi? Lakki maal bara sana hin jiranii? Waldaa Pheenxeedhaa yookaan Pirootestaantiidhaa? Maal bara sana hin jiranii? Kaatolikiidhaa? Lakki gaafa sana pooppiin hin dhaabbanne. Muhammad iyyuu inni amma waa'een isaa dubbatamu erga Kiristoos dhalate waggaa 570tti dhalate. Kiristoos dhalate Muhammad iyyuu erga Kiristoosin booddee waggaa 570tti dhalate. Namni kun waa'ee Kiristoosin maal beekee haa dubbatu ree? Isaa jedheen ergamaa dhanneedhe. Ajedhu maal jedhu ree? Maaliif eenyurraa barate? Mana kiristaanaa isa kam keessa taa'ee dhaggeeffate? Seenaa Muhammaditti yoon sin geesse. Isturoof Muhammadii gaafa googilii galtanii ilaaltan Maayimuu Naggaadee ilaali. Makkaa Madiinaa gidduu deemee gaafa nagadaa ture dubartii Khadijaa jedhamtu soorettii dulloomtu mana isheetiif otoo hojjejamu gara mana isheetti galee ishii fuudheedha. Kana duwwee seete Muhammad immoo daa'ima wallaaltu waggaa 6 iyyuu kaadhimate ture. Daa'ima waggaa 6 kaadhimate gaafa ishiin waggaa 9 taatu immoo nama fuudhe. Maqaan mucattii Aayishaa jedhamti. Mucaa Aayishaa jedhamtu umurii waggaa 6tti kaadhimate gaafa ishee waggaa 9 taatu fuudhe.
Seera biyya lafaatiinis seera kitaaba qulqulluunis namni tokko umurii waggaa 18 ol malee isaa gadi miti kan inni wal fuudhu. Daa'ima waggaa 6 yaaddanittu jaarsi Muhammad jedhamu kun gaafa daa'ima wallaaltu fuudhu. Amantaa sana keessa gaafa teessu garuu hin mormitu dirqama fudhatta. Muhammadiin mormite jennaan Allaa mormite jedhama. Ati Muhammadiin mormita taanaan Allaa mormite kanaaf in ajjeefamta jechaadha. Muhammadiin dinnaan jahannama galta. Suratu 72 lakkoofsa 83. Maal waan ta'eef እሱ እኮ ሰው ነው። Dubartoota meeqa ofiisaa waan fuudheef namni dubartii meeqa akka fuudhu jeje. Waan ofii hojjete gaarii waan hin ta'eef gaarii godhe gaarii jedhee waan ofii yaadeef gaarii jedhee namootas barsiise. Ofiis kaayyuun barreessineen Quraana koo eenyu barreessettanii yoo gaafattan Aliyyi nama jedhamu barreesse. Maaliif ija maayimii ta'eef barumsaan qabu waan ta'eef. Muhammadiin jala didde taanaan garuu jannata jahannamiin galta. Jahannamiin galtadha. Suratu 72 lakkoofsa 83. Muhammadiin namni ajajamne immoo illo lama. Suratu 9 lakkoofsa 29. Namni eenyuuf hin ajajamne namni Muhammadiif hin ajajamne illo lama. Adabbii guddaatu si eegata. Suratu 8 13 aga 14. Harka Rabbiitiinitu adabame. Akkas jedhanii nama gowwoomsu. Isaanuun argine malee Isaa isa isaan jedhan kun suratu Al-Miidaay 5:110 gubbaarraa du'aa kaaseeraa jedhu. Yesuus Kiristoosiidhaan akkas jedhanii lallabu. Garuu isaantu hiikeen ilaalle malee. Kanaaf goyoomtee shaayidaan qabadhan jedhin. Shaayidaa galuu jechuun Waaqa lamaaf bitamuudhaafi ati garuu Waaqa tokkichaaf bitamuu qabda. Waaqa isa hundumaa danda'u, Waaqa isa lafaaf samii uume, Waaqa isa hundaa danda'uuf bitam. Nuun akka nuti namaaf bitamnu miti. Namaaf akka bitamnu wangeelli nu ajaju. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15. An garba isin hin godhadhu jedha. Isin firoota kootii jedha. Isin garba miti hojjetaa miti isini firoota koodhaa jedhama. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15. Hafuurri mucummaa nuu kennameera. Innis abbaa keenya jedha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 15. Abbaa keenya jennaan malee isaaf garba taanee hojjenna miti nuyi. Kanaaf hundumti keenya har'allee maal keessa akka jirru beekuu qabna. Maal jedha isinitti fakkaate? Suratu 4:157 Isaan hin fannifamne bakka isaa nama biraatu fannifamedha. Kanallee deemaatii kennaafi mee abbaa barbaade. Suratu 4:157 Isaan hin fannifamne bakka isaa nama biraatu fannifamedha. Hallaan isaanii maaliif nama biraa dabarsee fannisiisere? Akka seera Quraanaatti cubbuu namaa namni kan biraan ittiin gaafatamu? Bakka hiisaa maaliif namni biraan fannifame? Isaan hin fannifamne fannootti ol hin baane inni fannoon beeku bakka isaa kan fannifame namni kan biraatu kenname. Quraanichuu akkasin jedhu akka namni cubbuu nama kan biraatti darbuun jeju maaliif ree? Waaqayyoon hubannaa nuuf haa laatu. Ilaagaa mata duree barumsa keenyaatti isin deebisa. Amantaan keessan humna Waaqayyoo irra malee ogummaa namaa irra hin dhaabbanne. Kanaaf saba Waaqayyoo amantaan kun ogummaa Muhammadii irra hin dhaabbanne. Amantaan kun ogummaa Pooppii irra hin dhaabbanne kan warra Kaatolikii. Amantaan kun amantaa namicha bara 1570 waggaa 1570tti Reformeeshiniidhaan jalqabe. Luuterii miti kan inni hundaa'e. Ogummaa namaa miti kan inni irratti hundaa'e. Ogummaa Luuteriinis hin hundoofne. Darbaa bara 1888 dubartiin Ellen G. White jedhamtu Adventistii guyyaa 7ffaa itti hundeessite. Ogummaa isheenis miti kun.
Argiteetti ay ortodoksii namni akkam bu'uuressine ragaa kitaaba qulqulluun sitti hima. Namni baay'een Muhammadiin musliima hundeesse islaamummaa, Poppii kaatolikii hundeesse, Luuterii kaatolikii irraa protestaantii hundeesse, Helen White adventistii hundeessite. Ortodoksii garuu kan hundeesse Kiristoosidha, dhiiga isaatiin galanni Waaqaaf haa ta'u. Kanaaf amantaan keenya humna Waaqayyoo irra malee ogummaa namarra hin dhaabbanne. Humni Waaqayyoo kun yoo kufan nama kaasa, yoo dhukkubsatan nama fayyisa. Waaqayyoon hundumaa danda'u amantaa kana keessa nu haa jiraachisu, amantaa kana keessatti jabina nuuf haa laatu, amma bara baraatti nuuf haa ta'u, galanni guddaan isaaf haa ta'u.